እንደኔ የሚሰራ ማንም የለም። ነገር ግን ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን 666 ሲባል እኔ አሁን እያንቀጠቀ 8800 ኦቨር 1,200,000 ብር አካባቢ ላይቭ ገሉን ደርቀማ መቲ ማሊፍ ዮይታን ፕላትፎርሚን ኩን ላይቭ ገሉን ደርቀማ ሶታይ ዲራፊስ ሸመራኒ ፊስ ደርቀማ ጎዳይ ቶረ በረተኒቱ ሰውራንዳ ዶዶሮሶ ማለግኒዮ ከን ቀርሽኑቲ ፈየደምን ኩን ኢንፊ ኢንዶራ አቦቲን ከኛ ማሊን ፈየደማ ቱራኒ ዋንተ በር ከናፍ ነምኒ ከመዩ ኮይኒ ነምኒ ከመዩ ሚሹኒ ደንዳ ፉድራቲ ቀርሽኑቲ ፈየደማ ጀሩቱን ዳባቴ ኮይኒ ከን ሀለ ከናን ኮይኒ ከነ ከኒኔ qarshi keenya wanta barbaannu yookaan immoo wanta barbaannu yeroo itti bitannu jira giftiin achirra jira 166 ammallee bakka kana ture bakka kana giftiin isaanii ittiin oomishatan maalidhaani ofii isaaniitiin jechuudha suuraa isaaniitii fi jechuudha kanaaf namni kamiyyuu asirratti ni dhufa tiimii mataa isaatiin ni ijaara platformiin kun network marketing platformii sanarra giftaroonni sun coinii sana ni bitu platformiin kun kanaaf maal fayyadama jechuudha yeroo platformii charra coinii bitamu ramadanaaf giftiiwwan kun galanii jiru kanaaf amantii kamiin waliin qabatu jechuudha platformiin sun ashaaraa fuula isaatii nama sana gaafata jechuudha namni sun ashaaraa sana hin qabu taanaan wanta achirra jiru sana maal gochuu hin danda'u jechuudha baafachuu kan immoo gara ofii isaatiitti ergachuu hinda baay'eetti kennineerra paaspoortii namoonni qabdan paaspoortii irratti kennitaniitu ammallee waraqaa eenyummaa dijitaalii sammaa dhufe irratti ashaaraa fuula keenya ashaaraa harka keenya kennineerra. Ashama akkam jirtu viidiyoo yeroo darbee keessatti kutaa jalqabaatiin akkaataa kamiin pop akkaawuntii akka bannu kutaa lammaffaatiin immoo akkaataa kamiin laayivii akka seennuu fi paartii irra teenyee rawaardiiwwan keenya guyyaa guyyaa fudhannu kutaa sadaffaa irratti immoo akkaataa kamiin nama tokko invaayis goonee $14 arganna kan jedhu waliin ilaallee turre. Har'a immoo namoonni waa'ee pop maal jechaa jiru keessattuu 666 ol qabsiisanii akkasumas immoo pop maal hojjetaa akkasumas immoo maaliif nuuf kanfala kan jedhu waliin ilaallaa amma xumura viidiyootti na waliin tura. Akkuma seensa viidiyoo irraa argitanitti namoonni yaadota garaagaraa waa'ee pilaatfoormii kanaa kaasaa jiru. Namoonni tokko tokko haala kanaan guyyaatti qarshii amma kana akka irraa argachaa jiran kaasaa jiru. Namoonni tokko tokko immoo beekanii isaa ta'uu osoo hin beekiin yaada badaa ta'e waa'ee pilaatfoormicha irratti qarshii amma kana dhabeera akkasumas immoo 666dha ashaaraa keenya fudhatee maalidha kan jedhu kaasaa jiru. Mee jalqabaa waa'ee ashaaraa akkasumas immoo waa'ee 666 akkasumas immoo waa'ee mucayyoon qarshii akkaataa kamiin akka dhabdellee osoo hin kaasiin dura jalqaba pilaatfoormiin kun coinii oomisha jenneerra beeksisawwan adda addaa hojjeta jenneerra coiniin kun maalidha kan jedhurraa kaan waa'ee coinii yoo beeknedha waa'ee pilaatfoormii kana haasa'uu kan dandeenyu waan ta'eef coiniin maalidha kan jedhurraa kaanu sana booddee immoo waa'ee mucayyoon kaastee hunduma isaatti ni deebina ashaaraan illee maalidha kan jedhu ashaaraa eessatti kennina pilaatfoormii kanaan alatti kan jedhullee isinifaan kaasaa jechuudha. Kanaaf amma xumura viidiyootti na hordofaa namoonni immoo sabiskiraayib nan godhin jirtan immoo sabiskiraayib na godhaa gara fuulduraatti waa'ee pilaatfoormichaa isaa ta'u wanta biraa viidiyoon barsiisan ani gadhiisu akka isin bira qaqqabuuf sabiskiraayib na godhaa. Kan biraa immoo namoonni yaadaa fi gaaffii qabdan illee koomentii irratti na barreessaa. Amma xumura viidiyootti na waliin tura. Tole osoo waa'ee coinii yookaan immoo coinii maalidha coiniin akkamitti dhufee kan jedhurraa osoo hin ka'in duramee gara duubaatti sinaa deebisu seenaa dhageessanii ta'uu danda'a namarraas dhageessanii ta'uu danda'a barattaniitus ta'uu danda'a dur osoo maallaqni yookaan qarshii nuti fayyadamnu kun hin dhufiin dura abbootiin keenya maaliin fayyadamaa turanii wanta barbaadan tokko kan biraa bakka buusuudhaan yookaan immoo jijjiiruudhaan fayyadamaa turanii sana booddee immoo amoolee dhufee amoolee kennanii namarraa wanta barbaadan sana bitachuu jalqabanii jechuudha. Innis immoo yoo itti yaadan baay'ee ulfaataadha. Amooleen sun amoolee amma fakkeenyaaf wanta barbaadan isin bichisiisuu hin danda'u jechuudha. Sana booddee maaltu dhufee mootummaan qarshii amma nuti itti fayyadamu kana oomishee yoo itti yaadan qarshiin kun waraqataadha yookaan immoo waraqata kana kennitanii garuu wanta barbaadan fudhattanii galuu dandeessu yookaan immoo wanta barbaadan ittiin bitachuu dandeessu. Maaliif nuti itti walii galleerraa mootummaan itti walii galeera jechuudha. Sana booddee maaltu dhufee moobaayilii baankingii dhufee jechuudha. Moobaayilii baankingii dhufee sana booda maaltu ta'e jechuudha. Lakkoofsadha kan isin namaaf ergitan fakkeenyaaf qarshii 1,000 barbaaddu yoo ta'e qarshii 1,000 sana 1,000 sana barreessitanii namaaf ergitu lakkoofsa 1,000 nama sana biras kan ga'u maalidha lakkoofsuma 1,000 jechuudha. Sana garuu namni sun qarshiitti jijjiiree baafachuu ni danda'a yookaan immoo fudhachuu ni danda'a jechuudha. Kun maaliifidha mootummaan wanta kana wanta mirkaneessiif
Sana booddeedha koiniin kan dhufe garuu osoon koiniitti hin darbiin qarshii kana fakkeenyaaf yoo isin jalaa gubate yookaan yoo waa tokko ta'ee argachuu hin dandeessan jedhee mootummaan murtii siinaa taanaan qarshii kana argachuu hin dandeessan jechuudha. Sana booda namni tokko yaada akkasiitu dhufeef koinii isa jedhamu sana oomishee jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu koinii namni kamiyyuu oomishuu ni danda'a. Maaliif koinii oomishuudhaaf yookaan immoo koinii mataa keessanii oomishuudhaaf koodiingii barachuu qofatu gahaadha. Sana booddee isinillee koinii kamiyyuu oomishuu dandeessu jechuudha. Garuu karaa kamiin koinii keessan oomishtu kan jedhu immoo isatti yaaduun murteessaadha malee jechuudha. Kanaaf namni sun jalqabatti koinii oomishe. Koiniin inni jalqabaa oomishames Bitcoin jedhama. Bitcoinin har'a yeroon viidiyoo kana riikardiin godhaa jirutti Bitcoinin tokkichi naannoo $82,000 olidha yookaan naannoo $83 jechuudha guyyaa har'aatti jechuudha. Kanaaf namni yeroo sana Bitcoin sana bara 2008 yeroo Bitcoinin oomishamu yookaan immoo koiniin jalqabaa oomishamu namni yeroo sana Bitcoin sana bitatee har'atti Bitcoin tokko qaba taanaan $82,000 qaba jechuudha. $82,000 kana immoo birrii Itoophiyaatti jijjiirtanii sanumtillee herreeguu dandeessu jechuudha. Kanaaf Bitcoin tokkoffaa koiniin maalidha? Faayidaan koinii maalidha? Koiniin waaliitii keessan irra taa'a. Namni kamiyyuu isin hin beeku. Amma akka qabdan isin hin beeku. Koinii sana qabaannaan yeroo darbillee taaptaabii telegiraam irratti koiniiwwan baay'een oomishamanii turanii Hamstarii, Taapswaap, Dooks kan jedhaman anumtillee kanan irraa qarshii argadde jechuudha. Isaan kana qarshii kanan irraa argaddeedha. Taapswaapin illee qarshiin isaa xixiqqaadha garuu isaan kan irraa qarshii muraasas ta'u argaddeera. Isinis immoo namoonni tokko jirtu qarshii muraasas ta'ee warri sarara argattan jechuudha. Koiniiwwan jechuun koinii akkasiitidha. Koinii sana maal gochuu dandeessu jechuudha? Gara doolaaraatti jijjiirtanii kaawwachuu dandeessu. Namni kamiyyuu isin hin beeku jechuudha. Akkaawuntii sana ani banattu akkaawuntii baayinaansii ta'uu danda'a, telegiraam waaliitii ta'uu danda'a banattanii achirra keessanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanadha aappiin kunillee kan inni oomishaa jiru koiniiwwan akkasiitidha jechuudha. Aappiin amma nuti fayyadamaa jiru kun yookaan immoo Popolaayiviin kun koiniiwwan akkasii oomishaa jira. Koinii sana immoo karaa ittiin sochoofatu yookaan immoo koiniin sun yoo taa'ee isaaf hin fayyadu waan ta'eef koinii sana sochoosuudhaaf maal uume aappii kana uume jechuudha. Koinii kana erga oomisheen booda maal godhe aappii Popolaayivii kana uume sana booda immoo karaa ittiin namoonni isaaf sochoosuu danda'an kana itti yaadee uummate jechuudha. Baazawee Popolaayivii malee tiiktookiin namoonni baay'een ni fayyadamtu. Garuu tiiktookiin akka koinii oomishu namoonni baay'een keessan hin beektan. Maaliif fayyadamuu qofadha jechuudha. Isin laaluu qofadha kan fayyadamtanii. Namoonni tiiktookiin koinii akka oomishu beekan namoota namarraa giiftii fudhatanii fi giiftiin isaanii kennamu qofatu beekaa jechuudha. Garuu tiiktookiin fakkeenyaaf giiftii asirraa fudhattan parsantii 70dha kan inni fudhatu. Fakkeenyaaf 100 yoo isinii kenna ergame 70 ofumaan fudhata jechuudha. 30dha kan isin irraa gahu. Garuu pilaatfoormii kanarraa giiftaroonni jiru. Namoonni baay'een immoo kan isin dagattan pilaatfoormii isa ammaa kanarraa yookaan immoo Popolaayivii kanarra giiftaroonni jiru. Giiftaroonni sun koinii sana bitanii isiniif yoo giiftii kennan pilaatfoormiin kun meeqa fudhata isin jechuudha. Parsantii 30 qofa fudhata. Parsantiin 30 sanarraayyuu deebisee immoo isiniif kennaa jechuudha. Namoota ejentii taatanii suupper ejentii irra taatanii irratti parsantii 30 sanarraa parsantii 20 isinii kenne parsantii 10 ofiif fudhata. Kanaaf namoonni baay'een wanti isaan dogongoran yookaan immoo wanti isaan osoo hin beekin jiran maalidha? Pilaatfoormiin kun akka koinii oomishu ni beeku ni dhaga'u akkasumas immoo laayivii gallaa paartii irra teenyaa maal taanaa garuu maaliif nu kanfala kan jedhu. Kanaaf wanti isin dagattan tokko maalidha seetanii pilaatfoormii kanarra giiftaroonni akka jiranidha. Pilaatfoormiin kun guyyaatti koiniiwwan baay'ee gurguraa oola. Namoonni achirraa ni bitu. Leevalii isaanii guddifachuuf ta'uu danda'a. Namootaaf giiftii kennuu ta'uu danda'a. Koinii baay'ee pilaatfoormii kanarraa bitanii oolu jechuudha. Kanaaf koinii kana namoota faana wanta wal jijjiiruuf pilaatfoormiin kun nuuf kanfalaa jechuudha. Kanaaf koiniin immoo akkuma isinitti hime qarshiidha, maallaqadha. Namni kamiyyuu amma akka qabdan isin hin beeku. Mootummaan narraa fudhataa, namatu narraa fudhataa jettanii yaaduu hin dandeessan jechuudha. Inni jalqaba akka isin yaaddanne kan godhamu immoo maalidha? Waaliitii keessan irra ta'a. Waaliitii jechuun immoo ashaaraa fuula keenyaatiin kan kenninu jechuudha. Waaliitii jechuun
ashaaraa fuula keessaniitiin kan kennitan isarra wanta ta'uuf namni kamillee isin jalaa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Namni illee isin jalaa fudhachuudhaaf yoo yaade maal godhachuudha? Pilaatfoormiin kunis haa ta'u waaliitonni kan biraas isin qarshii keessan doolaara keessan irra kaawwattan yookaan koinii kana gara doolaaraatti jijjiirtan irra kaawwattan maal godhu jechuudha? Ashaaraa fuula keessanii isin gaafatu. Namni sun qarshii kana isin jalaa baafachuudhaaf yaada taanaan paaswoordii keessan hin beeku taanaan paaswoordii keessan yaala taanaan immoo ashaaraa fuula isaatii isa gaafata jechuudha. Namni sana wanta isin qabdan kana isin jalaa fudhachuudhaaf ashaaraa fuula keessanii dirqama pilaatfoormii kanaafis ta'uu danda'a kan biraatiif kennuunsaa dirqamadha jechuudha. Kanaafidha pilaatfoormiin kun immoo ashaaraa isa jedhamullee kan fideef maaliif ani pilaatfoormii kanarraa ergan jalqabee naannoo ji'oota sadiiti. Ji'oota sadii keessatti illee pointiiwwan amma kanaa walitti qabadheera yookaan immoo amma kanarraa hojjedheera. Kun akkuma sitti argaa jirtan amma kanaa jechuudha. Baay'ee miti akka namoonni baay'een hojjetaa jiranitti baay'ee miti pointiin kun maaliif namni guyyaatti pointii kanaa ol argachaa jiru jira waan ta'eef jechuudha. Koiniin haa kana fakkaata akkaataa kanaan oomishame yookaan immoo gara fuulduraatti qarshii nuti fayyadamaa jirru kun dhaabbatee koinii kana haala kanaan koinii kana kennine qarshii keenya wanta barbaannu yookaan immoo wanta barbaannu yeroo itti bitannu jira. Ammallee biyyoota alaa keessatti biitkoinii yookaan immoo koiniiwwan kan biraa yoo qabaattan koinii kana kennitanii akka maallaqaatti fayyadamtanii namni sun wanta kana ni barbaada taanaan wanta barbaadan sana fudhachuu yookaan immoo wanta barbaadan sana ittiin bitachuu dandeessu jechuudha. Amma immoo waa'ee ashaaraatti haa darbinu. Ashaaraan faayidaan ashaaraa akkuma ammallee isinii kaasaa ture inni jalqabaa akkaawuntii keenya eeguufidha. Pilaatfoormii kanarratti ashaaraa ni kenninaa kan jedhu namoonni baay'een ni kaasanii akkaawuntii keenya eeguufidha. Maaliif yoo jettan maallaqadha kan nuti asirratti sochoosaa jirru. Guyyaa tokko namni tokko bilbila keessaan isin harkaa fuudhee guyyaatti namni asirratti doolaara haga miliyoona tokko sochoosaa jira. Namni addunyaa irra tokkoffaa ta'ee guyyaatti haga doolaara miliyoona tokko sochoosaa jira. Itoophiyaan keessa illee ta'anii guyyaatti haga qarshii 50,000 ol sochoosaa jiru waan ta'eef namni tokko bilbila keessan isin harkaa fuudhee pointii isin achirratti hojjettan sana tiraansfar gochuudhaaf yookaan gara biraatti erguudhaaf yoo yaale maal godhachuudha pilaatfoormiin sun ashaaraa fuula isaatii nama sana gaafata jechuudha. Namni sun ashaaraa sana hin qabu taanaan wanta achirra jiru sana maal gochuu hin danda'u jechuudha. Baafachuu kan immoo gara ofii isaatiitti ergachuu hin danda'u jechuudha. Nuti immoo ashaaraa bakka itti kenninu wantoota baay'ee irratti ashaaraa kenninu irra garuu pilaatfoormii kana qofa irratti yoo dhufnu yaada adda ta'e kaasne malee ashaaraa bakka baay'eetti kenninu irraa paaspoortii namoonni qabdan paaspoortii irratti kennitaniitu. Ammallee waraqaa eenyummaa dijitaalii sammaa dhufe irratti ashaaraa fuula keenya ashaaraa harka keenya kenninu irraa kan biraa immoo amma baankota irratti illee ashaaraan jalqabamee jira. Baankota irratti illee baankota tokko tokko irratti ashaaraan jalqabamee jira. Gara fuulduraatti innillee ashaaraadhaan ta'uu danda'a jechuudha. Baankii akkaawuntii illee kan nuti ittiin banannu. Kanaaf pilaatfoormii kanarrattis kanadha. Waaliitonni kan biraa immoo namoonni teelegiraam waaliitii yoo beektan ta'e, baayinaansii yoo beektu ta'e, biitgeetii yoo beektu ta'e isaan kana kan biraas jiru. Waaliitonni idil addunyaa ta'an kan qarshiin irra taa'u kan doolaara irra taa'u wantoota kana namoonni beekan kana dura keessattuu waa'ee taappiswaap maal kan jedhaman kana koiniyoota achirratti namoonni hojjetan isaan kana ni beeku. Kanaaf isarratti anama fakkeenyaaf teelegiraam waaliitii irratti ashaaraa kiyya kenneera. Sana booddee immoo ashaaraan achirratti kennee maal godheera qarshiillee wanta teelegiraam irratti hojjedhe sana noot koinii achirraan gurguradheera akkasumas immoo itti fayyadame. Akkasumas baayinaansii irratti illee ashaaraa kenneera. Kanaaf pilaatfoormii kana qofa irratti miti ashaaraan kan kennamu pilaatfoormii kana qofa irratti miti jechuudha. Bira mucayyoon kan kaaste maalidha? Pilaatfoormii kana irratti qarshii baay'ee nyaatameera. Leevalii 39 irraan jira waan akkasii haasaa ture. Leevalii 39 irrattis namni leevaliin ishiin jirtu kanarratti guyyaatti doolaara 100 isaa olidha. Kan isaan hojjechaa jiran jechuudha. Maaliif suupper eejentii irra jirti. Suupper eejentii irraa immoo taanaan pilaatfoormiin kun namoota isin of jalaa qabaannaan tiimii mataa keessanii ijaartanii qabaattaniitu taanaan paarsantii meeqa isinii kenna jechuudha. Paarsantii 40, paarsantii 20 isinii kenna jechuudha. Kanaaf ishiin immoo leevalii kanarratti hissee qarshii amma kana dhabeera jechuun iyyuu baay'ee wanidha jechuudha. Maaliif jechuudha ishiin pilaatfoormii sanarra geemiiwwan jiru. Geemii sana baay'ee ni taphatti jechuudha. Qumaaronni jiru. Qumaara sana wanta taphatu suusii qumaaraa wanta qabduuf guyyaa tokko xiqqoo ishee nama doolaara
meeqa mo'attedha garuu deebistee guyyaadhuma sanadha kan ishiin nyaatamte birrii Itoophiyaatti naannoo birrii 500 guyyaa tokkotti geemiidhaan mo'attee jirti. Afrikaan laallee sadarkaa tokkoffaa akka baate haasaa turte garuu Afrikaarraa sadarkaa tokkoffaa kan baate mucaan sun maaliinidha geemiidhaanidha malee ejentii koomishiniidhaan miti. Geemii taphattee geemiidhaan sadarkaa tokkoffaa Afrikaadhaan akka baate turte haasaa turte jechuudha. Kanaaf ishiin ofuma ishiitiifidha deebitee kan nyaatamte. Sana booddee immoo waa'ee pilaatfoormichaa haala kana odeessite jechuudha. Kan biraa kan ishiin kaaste giiftiidha. Giiftiin achirra jira 666 ammallee bakka kana ture amma badee jira maaliif riipoortii goonee giiftiin kun akka hojjennaan ka'eera jechuudha. Garuu giiftii kana malee namni kamiyyuu pilaatfoormii kana irratti giiftii mataa isaatii kireet godhachuu danda'a. Namni abbaan barbaade pilaatfoormii kana irratti giiftii barbaade kireet godhachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kana ilaala. Isinitti mul'achaa jiru ta'e namoonni kun giiftiin isaanii ittiin oomishatan maalidhaani ofii isaaniitiin jechuudha suuraa isaaniitii fi maqaa isaaniitiinidha. Giiftiin bakka kana jiran maqaa namaatiin jechuudha. Kanaaf abbaan barbaade pilaatfoormii kana irratti giiftii gosa barbaade oomishee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanadha kan biraa waa'ee pilaatfoormichaa wanti isin beekuu qabdan pilaatfoormii kana irratti namni kamiyyuu hojjetedha kan argatu. Teenyee argannaa qarshii teenyee nu kaffalamaa waan akkasii wanti jedhamu hin jiru. Tokkoffaa ni seentu gara pilaatfoormii kana shamarranii fi dhiirotaaf taaksiiwwan garaagaraa qaba. Taaksiiwwan sana ni hojjettu. Isa malee immoo waa'ee pilaatfoormichaa erga hubattanii ejentii taatanii namoota barsiisaa pilaatfoormicha irratti ni hojjettu jechuudha. Namoota barsiisuu jechuun immoo pilaatfoormicha irratti hojii baay'ee dadhabsiisaadha. Garuu wanta dadhabbii keessan immoo kan isin argattan guyyaa tokko sadarkaa irra gahuu qabdan kana yoo argattan yoo geessanidha jechuudha. Fakkeenyaaf Sharafaddiin guyyaatti pilaatfoormii kanarraa haga birrii 50 argachaa jira jechuudha. Garuu erga jalqabee naannoo ji'oota 6 waan akkasiitidha. Garuu ji'oota 6 kana dura ግን innis akkuma keenya zeeroo irraa ka'eetidha. Namoota galchaa namoota baay'ee barsiisaa YouTube irratti illee nama isa jalqabaati waa'ee pilaatfoormii kanaa baay'inaan kan hojjete sabiskiraayibii baay'ee qaba. Ammallee namoonni baay'een namoonni isa jala jiran illee baay'een isaanii suupper ejentii irra warra gahanidha jechuudha. Kanaaf har'a wanta dadhabbiisaa argachaa jira jechuudha. Ji'a tokkotti koonni naannoo miiliyonaatidha birrii Itoophiyaatti kan argachaa jiru. Afrikaarraallee amma yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan sadarkaa tokkoffaadhaan xumuraa jira. Doolaara 6,000 waliin 7,000 waliin ji'a tokkotti jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu asirratti ni dhufa. Tiimii mataa isaatiin ni ijaara. Pilaatfoormiin kun neetwoorkii maarkeettiingidha. Kana jechuun fakkeenyaaf ani nama tokko hin galche namni na jala jirus nama kan biraa ni galcha. Garuu hundumti isaaniiyyuu walirraa koomishinii argachaa deemu jechuudha. Amma namni isa inni na jalaa jiru kun fi sadarkaa nan irra jiru gahuutti nama sanarraa nan argadha. Sana booddee garuu ni dhaabbata jechuudha. Piraamidii kan jedhaman ni beektu. Kana malees namoonni baay'een qarshii kaffaltan illee wanti isin hojjettan jira, kan itti nyaatamtanis jira, kan irraa hojjechaa jirtanis jira jechuudha. Kanaaf pilaatfoormiin kunis akkasidha. Namoota ni galchitu, nama sanarraa ni argattu, koomishinii ni argattu, kan biraa immoo kan invaayitii ni argattu nama sanarraa jechuudha. Sana booda namni sun immoo achirra galee maal godhachuudha? Kooyinii sana ni sochoosaa jechuudha. Kan biraa immoo giiftaroonni jiru pilaatfoormii sanarraa. Giiftaroonni sun kooyinii sana ni bitu. Pilaatfoormiin kun kanaaf maal fayyadama jechuudha? Yeroo pilaatfoormicharraa kooyiniin bitamu. Kooyinii sun immoo yeroo exchange ta'u poointiitti yoo jijjiiru leevalii keenya guddisuuf yoo jijjiiru maal goona? Kooyinii achirra jiru ni sochoosna jechuudha. Kanaaf pilaatfoormiin kun 666 maal amantaa kamiiniyyuu waliin qabatu. Maaliif ani ergan achi seenee akkuma isinitti hime ji'a 3 fi isaa ol ta'eera. Yeroo ayyaana gannaa nu kabajee ture. Amma immoo ayyaana musliimaati yookaan immoo ramadaanarra jirra. Fakkeenyaaf kun ramadaanaaf giiftiiwwan kun galanii jiru. Kanaaf amantii kamiinuu waliin qabatu jechuudha. Amantii kamiiniyyuu waliin qabatu. Yeroo faasigaatti immoo giiftiin ni dhufa. Yeroo gannaa immoo kun fakkeenyaaf kun tureera. Kana jechuun namni kamiyyuu kan ofitti godhachaa turee fi paartii isaarallee kan kaawwachaa turedha jechuudha. Meerii Kiriismas kan jedhu kun. Kanaaf akkasitti hubadhaa namoonni baay'ee yaada wanta biraa osoo hin taane hojiidha. Yoo hojjettan ni argattu. Yoo hin hojjetin immoo dhuftanii wanta seentanii wanta pilaatfoormicharraa jooyin gootaniif pilaatfoormiin kun qarshii tokkollee isiniif hin kennu jechuudha. Kan biraa mucayyoon kan kaaste maalidha? Pilaatfoormicharratti laayivii galuun dirqama akka ta'ettidha. Pilaatfoormii kanarratti garuu laayivii galuun dirqama miti. Maaliif yoo jettan pilaatfoormiin kun laayivii galuun dirqama osoo ta'e dhiiraafis shamarraniifis dirqama godha ture. Garuu laayivii kan galtaniif shamarran yoo taatan giiftii dabalataa argachuudhaaf, dhiirota yoo taatan immoo maal argachuudhaaf nama argachuudhaaf ejentii taatanii hojjettu yoo ta'e namoota argachuudhaaf geemiiwwan adda addaa taphachuudhaaf kanaaf laayivii galuu dandeessu malee
dirqama miti. Maaliif ani nama paartii qofa yookaan immoo laayivii viidiyoodhaan osoo hin galiin har'atti $50 gadi argachaa jiru namoota baay'ee waan tan beekuuf jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii kanarratti laayivii galuun dirqama miti, garuu hojiin keessan murteessaadha. Namoota invite gootanii paartii dhumaan namoota haaraa gaggalfachaa namoota sana hojjechiisaa tiimii keessan yoo ijaartan pilaatfoormicharraa wanta gaarii fi wanta barbaadan argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf laayivii galuun akka wanta dirqamaatti ilaalina. Garuu laayivii yoo galtan immoo pointiiwwan dabalataa keessattuu shamarran pointiiwwan dabalataa baay'ee argattu waan ta'eef laayivii galaa hojjedhaa. Garuu laayivii yoo galtan pilaatfoormichi isin ilaaluu barbaada, ashaaraa keessan fudhachuudhaaf laayivii isin galcha miti, hojii hojjechuudhaafidha kan isin laayivii galtanii. Garuu laayiviin nattaafuu akkanumatti hojjechuu hin danda'a yoo jettan immoo laayivii osoo hin galin illee hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan hubadhaa. Waan na hordoftaniif baay'ee galatooma. Namoonni ammallee yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti na barreessaa. Yaada keessanis nan deebisaa. Akkasumas immoo gaaffii keessanis nan deebisaa. Namoonni immoo ammallee ejentii hin qabne yookaan immoo gara pilaatfoormii kanaa dhuftanii ejentii keenya jooyin gochuu barbaadan kunoo asirra tuqxanii ejentii keenya ID kanaan jooyin gochuu dandeessu. Namoonni na dubbisuu barbaadan Telegram, WhatsApp irratti lakkoofsa kanaan illee na dubbisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf galatooma. Namoonni subscribe nan godhin jirtan immoo subscribe akka hin dagatamne turtii gaarii.